Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Akkaataa suuraa gara viidiyootti deebisan yookaan immoo akka suuraan sun dubbatu haala kamiin taasisuu dandeenya ka jedhu namoota baay'een na gaafataa ture karaa baay'ee salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessatti haala kamiin akka teknooloojiin kun egaa haaraadha yeroo dhiyeenyaa dhufe AI'n kun AI kanarratti viidiyoo baay'ee waliin ilaaluuf deemaa jirra. Haala kamiin suuraa gara viidiyootti deebisuu dandeenya. Yeroo tokko namoonni baay'een suuraa gara viidiyootti deebisanii argina yookaan immoo akka waan namni sun dubbataa jirutti sagalee itti galchuu barreeffama itti galchuun suuraan sun dubbachuu eegalaa jechuudha. Haaluma amma asirratti argaa jirtan kanaan suuraa nama kanaa itti galchuudhaan haala kamiin akkamitti haasofsiisuu dandeenya. Namoota tokkoof sagalee ta'uudhaafis waan barbaachisaadha waan akkasii kun waan ta'eef So haala kamiin suuraa gara viidiyootti deebifna isa jedhu haala amma daawwataa jirtan kanaan haala kamiin deebisuu dandeenya isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba suuraa square ta'e tokko qopheeffachuu qabdu. Suuraa sana erga qopheeffattanii kaatanii eegan gara Chrome yookaan internet browser deemuu waliin ilaallaa. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatina asumaan isiniin jedha. Warri like goonis like godha. Chrome fayyadamuu dandeessu, internet browser fayyadamuu dandeessu. Irra seenuudhaan haala kamiin akka hojjechuu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Step in isa baay'ee salphaadha. Bakka search kanarratti search taabii kana irratti barreeffama tokko barreeffachuudhaan gara fuula duraa adeemna. Bakka search gubbaa kana irratti barreeffama kana barreeffannaa jechuudha. Daatuqa.id.com jechuu dandeessu yookaan immoo editor jettanii barreeffachuu dandeessu yookaan editing jechuu dandeessu. Daatuqa.id editor jechuudhaan gara fuula duraa adeemna jechuudha. Kana search godhachuudhaan gara fuula itti aanutti deemna. Step in isa baay'ee salphaadha. Tokko lameenni waliin ilaalla .com jettanii yoo seentanis rakkina takka hin qabu. Asirratti DID jedhee isiniif fida. DID kun haaluma isin argitan kanaan asirra isiniif jira jechuudha. AI dhaan generated goona waan ta'eef video creationidha. Kanaafuu suuraa gara viidiyootti deebisuuf egaa asirra tuqannee gara fuula duraa deemna. Asirra tuqannee gara fuula duraa deemuudhaan step inni jalqaba desktop site'itti deeffanna. Akka kompiitaraatti akka inni nuu banu guddifannaa jechuudha. Warri duraan viidiyoo kiyya hordoftan ni beektu tuqaa sadan gubbaa jiru kana tuquudhaan desktop site right itti godhannaa jechuudha. Mobile site irraa gara desktop site itti deeffanna. Desktop site itti yeroo deebifnu qubeen ni xixiqqaata sirriitti na hordofuu qabdu. Yeroo haala kanaan nuuf banu desktop site yeroo nu godhee nu guddisu asitti try ka jedhu ni jira. Try ka jedhu kana try now ka jedhu kana tuquun gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Try now kana tuqannee gara fuula itti aanutti yeroo dabarfannu ammallee haala kanaan nuuf bana ni eegganna haga inni nuuf banutti nu banee xumurutti haala kanaan nu banee nuuf fida. Yeroo haala kanaan nuuf fidu ka jalqabaa filanna mata duree adda addaa qaba. Mata duree hundayyuu tokko isiniif fida rakkina takka hin qabu. Garuu ammaaf mata duree isa jalqabaa fayyadamnaa jechuudha. Mata duree 4-5 of jalaa qaba. Mata duree ka create video fayyadamnee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Asirratti bakka kanarratti ka jalqabaa kana create video ka jedhu kana yookaan immoo video create ka jedhu kana tuqannee gara fuula itti aanutti darbinaa jechuudha. Next tuqannaa jenda gara fuula dura nu deemsisaa yeroo irra tuqanne. Asitti suuraalee nuuf dhufan kana gara viidiyootti deebisuu ni dandeenya. Amma garuu ida'uu tuqanna nuti. Maaliif suuraa mataa keenyaa itti galchuu barbaanna waan ta'eef yeroo ida'uu tuqannu haara kanaan gara fuula duraa nu geesse emailii itti galchii nuun jedha. Kanaafuu continue with Google ka jedhu kana filanna. Maaliif emailii achumarra jiru itti godhannaa yoo barbaadan emailii barreessuu dandeessu garuu continue with Google ka jedhu tuquun gara fuula duraa deemuun emailota adda addaa achi keessaa isiniif kennamu keessaa emailii tokko filattu jechuudha. Emailii mataa keessanii yoo hin jiraanne immoo emailii itti galfattu rakkina tokko hin qabu. Emailii tokkorra tuqadheen gara fuula duraa deemaa jechuudha. Karaa salphaa emailii dhuma achirra Google Chrome irra duraan jiru keessa tokko filachuufi jechuudha. Yoo lama sadii qabaattan tokko qabaattan salumatu itti deemtu. Sanaan booda sign into did.com nuun jedha. Continue ka jedhu tuquun continue cancel qaba. Continue ka jedhu tuquun gara fuula itti aanutti darbinaa jechuudha. Ida'uu yeroo tuqannu gara kana nu fidaa inni nu maaliif jalqaba create gochuu isinirraa eegamu waa tokko rakkina hin qabu. Welcome to DID nuun jedha. Asitti filannoo isiniif kenna. Personalidha moo dalagaa fi yookiin for job nuun jedha. For personal yoo jettanis rakkina tokko hin qabu. For my job yoo jettanis rakkina hin qabu. Next tuqnee fuula itti aanutti darbuudhaan asirra pilaanii ittiin fayyadamuu barbaannu DID tokko fayyadamna. Creator jira, trading jira, wantoota adda addaa as keessa jiran keessa ka barbaadan filachuun gara fuula duraa deemtu waa tokko rakkina hin qabu. Maaliif fayyadamuu barbaadan isa jedhuu fi for education training waan feetan jettanii gara fuula duraa next tuquun gara fuula duraa deemna. Asirratti filannoo dhuma nuuf kenna.
next tuqnee yeroo adeemnu jechuudha. Targetiin kee eenyuuf dalagaa jirta? Biizinasiidhaaf immoo maatiidhaaf immoo waan jedhuun isin filachiisa. Biizinasiidhaa ta'u biizinasiidha, faniidhaa ta'u faniidha. Tokko filachuun danii tuqna xumurree jirra. Amma gara ida'uu keenyaatti nu deebisaa jechuudha. Asirraa ida'uu keenya tuqannee gara gaalaarii deemuudhaan gaalaarii keessa suuraa iskuweeriidhaan qopheeffanne tokko fudhannee dhufnaa jechuudha. Suuraa ittiin dalaguu barbaadan suuraa kana fayyadamtanii haasofsiisuu dandeessu. Suuraa kanas rakkina hin qabu. Garuu immoo suuraa qopheeffatan yoo qabaattan suuraa san itti galchuuf ida'uu kana tuqxu. Ida'uu yeroo tuqxan gara gaalaarii isin geessa. Gaalaarii keessaa suuraa tokko itti galfattu jechuudha. Suuraa jara as jiran kana keessaas ka barbaadan godhachuu dandeessu. Suuraa rakkinaa miti. Amma suuraan qopheeffadhanii jira waan ta'eef suuraa tokko itti galchu dan ka jiru gubbaa jira danii gubbaa tuqadhaa gara sana deebisuudhaan haga suuraan sun dhufee asitti naaf ba'utti ni eegaa jechuudha. Yeroo suuraan kun asitti ba'ee inni ofumaa isaatii gara fuula duraan nu deemsisee fidee guddisee nuuf kaa'a. Already suuraan sun itti galee jira. Haga inni as nu dabarsee guddisee nu kaa'utti ni eegganna. Amma suuraan sun dhufee nu galee jira. Sagalee itti galchuu dandeenya. Backgroundii akkasuma fuula gammachuu, fuula aarii, fuula rifatu, wanti fuula adda addaa jira san itti filachuu dandeenya. Mallattoolee as jiru keessa scriptii jira. Mallattoon lammaffaa suuraa galchinee jirra avaatari. Scriptii jira. Backgroundii jijjiiruu dandeenya. Tekstii itti galchuu dandeenya. Amma scriptii tuquudhaan Scriptiin kun yookiin barreeffamaan waan namni sun haasa'u itti galchuu dandeessu yookaan audioon galchuu dandeessu. Audioodhaan yoo feetan itti record gochuu, yoo barbaadan barreeffamaan galchuu. Audio yoo tuqxan audio yoo feetan sagaleedhaan itti waraabuu dandeessu waan suuraan sun haasa'uu feetan yookaan immoo yoo gaalaarii keessaa qabaattan uploadii tuquudhaan gaalaarii keessaa fidachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu ana uploadii tuquu uploadii gaalaarii keessaa niin qaba waan ta'eef kanaafuu uploadii tuqeen gaalaarii kiyya keessaa sagaleen qopheeffadhe sana fidadhee dhufaa jechuudha. Sagaleen qopheeffadhe sana itti galchaa jechuudha. Haga sagaleen sun itti nuuf seenutti ni eegna. Sagalee sana yeroo itti nuuf galche generate goona waan ta'eef jechuudha. Backgroundii suuraa wanto tekstii barreeffama irra dhufuu danda'u waan akkasii kana itti galchuu dandeenya. Amma sagaleen nuuf seenee jira. Sagaleen itti galee jira. Maaltu nu hafa? Generate gochuun nu hafa jechuudha. Kanaafuu gubbaadha. Generate video kun jira. Generate video ka jedhu kana tuqna. Maqaa video itti katabadhu nun jira. Maqaa video sama yoo feetan itti katabdu waan video sun ta'e yookaan immoo maqaa video itti save gochuu barbaadan jechuudha. Wanni tokko yeroo gara gaalaarii save ta'u maqaa qaba waan ta'eef sanaan booda generate goona jechuudha. Let's go ka jedhu tuqna. Haga inni generate godhee xumurutti yookaan immoo haga inni sagalee suuraa kanatti galchee suuraa kana haasofsiisuu eegalutti ni eegna jechuudha. Amma already asirra dalagaa isaatti jira. Sagalee nuti itti galchine yookaan barreeffama nuti itti galchine gara afaan nama sanaa sochoosuudhaan akka namni sun dubbatu godhaa jira. Already godhee xumuree jira. Daqiiqaa tokko hin ga'u agisin eeydan amma viidiyoo kanarra tuqannaa jechuudha. Erga inni xumuree akkana godhee booda yeroo seeroo tuqxan haala kanaan fidee guddisee namni sun suuraan nuti sila itti galfanne sun haasa'uu eegalaa jechuudha. Amma akkuma isin argitan suuraan kun haasa'uu yookaan dubbachuu eegalee jira jechuudha. Erga dubbachuu eegalee gara gaalaarii keenyaatti gad dabarfachuu barbaanna waan ta'eef download ka jedhu sun diimaadhaan jala ni jira. Yeeloo kanaan asirra ni jira. Download ka jedhu kana tuquudhaan gara gaalaarii keenyaatti save godhannaa jechuudha. Amma download naan jira. Download ka jedhu kana tuquudhaan download godhadhaa jechuudha. Viidiyoon kun gara gaalaarii kiyyaatti wanni itti galche sagalee yookaan barreeffamni isin itti galchitan gara haasaatti jijjiiramee jechuudha. Amma illee kabiraa dalagachuu barbaannan home ka jedhu tuqna. Home tuquudhaan create video ka jedhu kana tuqna. Create video tuquudhaan amma suuraa biraa itti galchuu dandeessu yookaan immoo suuraa achi jirus fayyadamuu dandeessu yookaan ida'uu tuqxanii suuraa biraa fiduu yookaan suuraa as jirus fayyadamtanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu steepii salphaa ta'e kanaan suuraa gara viidiyootti deebisuu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Hiriyoota keessaniif sheerii, laayikii, koomentii gochuu hin dagatina. Warri haaraa taatan sabskraayibii gochuun beelii tuquun dagatina isiniin jecha haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.